qaba biyya caaltu biyya Oromiyaa tan uumaan badhaatu handhuura abboodha biyya gootoowwanii biyya hayyuu qaraa biyya bifleewwanii biyya Oromiyaa biyya sirna gadaa tan ittiin beekamtu mallattoon si'oodha anis biyyaan qaba kan ittiin dhaadadhu biyya Oromiyaa tan hin jiruuf abdadhu haadha burqaalee fi laggeen gurguddaadha mukkeen bosonasi addunyaa fakkiidha mukti shimbirroolii kan halluun faayamte mileenyiin adda adda bosona sii guutee anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya Oromiyaa tan uumaan badhaatu handhuura abboodha biyya gootoowwanii biyya hayyuu qaraa biyya bifleewwanii biyya Oromiyaa biyya sirna gadaa tan ittiin beekamtu mallattoon si'oodha anis biyyaan qaba kan ittiin dhaadadhu biyya Oromiyaa tan hin jiruuf abdadhu tan halluun faayamte mileenyiin adda adda bosona sii guutee bulmaanni isii seera abbaa gadaati dimokiraasiin mara ilmaan sii hammatti anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya Oromiyaa tan uumaan badhaatu handhuura abboodha biyya gootoowwanii biyya hayyuu qaraa biyya bifleewwanii biyya Oromiyaa biyya sirna gadaa tan ittiin beekamtu mallattoon si'oodha anis biyyaan qaba kan ittiin dhaadadhu biyya Oromiyaa tan hin jiruuf abdadhu biyya Oromiyaa tan uumaan badhaatu handhuura abboodha biyya gootoowwanii biyya hayyuu qaraa biyya bifleewwanii biyya Oromiyaa biyya sirna gadaa tan ittiin beekamtu mallattoon si'oodha anis biyyaan qaba ittiin dhaadadhu biyya Oromiyaa tan hin jiruuf abdadhu haadha burqaalee fi laggeen gurguddaadha mukkeen bosonasi addunyaa fakkiidha gosti simbirroolee tan halluun faayamte jireenyi adda adda bosona sii guutee anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya Oromiyaa tan uumaan badhaatu handhuura abboodha biyya gootoowwanii biyya hayyuu qaraa biyya bifleewwanii biyya Oromiyaa biyya sirna gadaa
tanitiin beekamtu mallattoon si ooda anis biyyaan qabaa tanitiin laadadhu biyyattu Oromiyaa taniin jiru fabdadhu haadha burqaalee fi laggeen gurguddaadha mukkeen bosona si addunyaa fakkiidha gosi shimbirrooyi halluu faayamte bineeyyiin adda addaa bosona si guutee. Baqattoonni Oromoo biyya Jabuutii keessatti argaman yeroo ammaa haala ulfaataa keessatti kufanii jiru. Ajjechaan gara jabummaa, hidhaan, saamichii fi humnoota mootummaatiin dirqisiifamanii tola hojjechiifamuun rakkoo baqattoonni Oromoo yeroo dheeraaf qabani. Erga dhiheenya kana magaalota Jijjigaaf Dirree Dhawaa keessatti rakkoon nageenyaa dhalatee kaasee baqattoonni hedduun ajjeefamanii jiru. Isaan kunis ableen qaamni isaanii diddiramanii wallaansa gahaa malee dhukkubbiin mankararaa jiru. Warri harka mootummaa seenanis manneen hidhaa kanneen akka Lagahaarii fi Gabooddee jedhaman keessatti badii malee hidhamanii jireenya dukkanaa lakkaawwataa jiru baqattoonni Oromoo. Baqattoonni Oromoo Jabuutii rakkoon kun akka dhaabbatuuf sagaleen isaanii dhageettii haa dhabuu malee guyyaa tokkollee callisanii hin beekan. Imbaasiin Itoophiyaa maqaaf mirga lammiilee fi hariiroo mootummoota lameeniitiisuuf achitti argamus rakkoo jiruuf dhabuu baqattoota kanaaf xiyyeeffannaa guyyaan itti kennan qabu. Akkuma olitti kaasne rakkoon Jijjigaaf Dirree Dhawaa keessatti tibba kana dhalate adda durummaan kan miidhe baqattoota Oromoo biyyoota baqaa Jabuutii fi Soomaaliyaa keessatti argaman. Baqattoonni Oromoo Soomaaliyaa magaalota akka Bosaasoo fi Gaalkaayoo Somaalilaandii fi Jabuutii keessatti argaman rakkina biyya keessatti dhalatu qaaman irraa fagoo jiraniif akkamiin gaafatamoo tahaniin ammoo gaafii namoota hedduuti. Rakkoon akka ammaa dhalatee kun yeroo garagaratti baqattoota ni mudata. Keessattuu baqattoonni Oromoo baay'inaan Jabuutii keessatti argaman yeroo ammaa jireenya du'aa keessatti argamu. Erga torbaan tokkoo kaasee baqattoonni manaa gad bahuu sodaatuun manneen keessatti beela fi dheebuun miidhaa ulfaataa keessummeessaa jiru. Warri alatti gad bahe reebamuu fi saamamuun carraa isaaniiti. Keessattuu magaalaa Jabuutii gandeen akka Belbelaa, Humbulii, Gabooddee, Buro Akabiir, Kaartikaat, Kaartidee, Kaartisiis, Sheek Muusee jedhaman keessatti ajjeefamanii jiru. Haala gaddisiisan ableen diddiramanii jiru. Manneen isaanis itti cabsamee saamichi irratti geggeeffamee jira. Guyyaa kaleessarraa kaasee ammoo baqattoonni walitti gurmaa'anii lubbuu isaanii baraarfachuuf jecha gandeen ummanni Affaar baay'inaan qubatee jiru Aribaa jedhamutti godaanuuf dirqamuu dubbatu. Baqattoota amma gara naannoo Affaar qubatan ganda Aribaa jedhamutti baqatan kanneen keessatti dubartoonni ulfaa amma dahanii fi daa'imman akkasuma manguddoonni dadhaboo keessatti argamu. Baqattoonni kanneen halkan idarraa kaasanii aduuf qilleensa keessatti gargaarsa namoomaa tokko malee dadhabaa jiru. Keessattuu dubartoonni ulfaa fi dhiheenyatti dahan garaa madaa waliin qilleensaaf aduu keessatti gidiraa argaa akka jiran baqattoonni Oromoo Jabuutirraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Ambaasaddarri Itoophiyaa Jabuutitti argamu ganama kana bakka baqattoonni itti dhiyeessan ganda Aribaa jedhamutti maal akka jee baqataan Oromoo sodaa nageenya isaaf maqaan isaa akka ibsamuun feene kun akkanatti ibsa. Amma xiqqaadhaa fi guddaadhaan asitti walitti qabneeti aduu keessatti taa'u jirra ganama kana nu dhufanii ambaasaddaraa fi Koroneel Abdullahi Abdii wajjin nu dhufanii asitti gidee nu dhufan Koroneeltichi Jibuutiidha Abdullahi Abdiis wanni inni nuun jee namni galuu fedhu rakkina mataa isaatii galuu ni danda'a haa deemee haa galuu namni isa dhorku jiru dimokiraasii isaatii nuun jee ammoo as taa'uu fedhu naga isaanii eeyina haa taa'uuti bikkarra baatan namu dachaati taa'aadha nuun jee. As garagali ammas ambaasaddartichinis ganama kana dhufe as taa'u jirra nu fuula uummataa duratti nama daa'imaa fi hagaraa qabuu fi hamma dhalee jira gidee akkam taanaa nuti jennuun nama ganda hundarraa ka dhuftan nama tokko tokko as kennaadhaati maqaa isaaniitii fi bilbila isaanii fidaadhaa waraqaadhaas isinii gooneeti akka itti galanii fi kan agartee akka isin galmeessan waraqaa isinii gooneeti isinit deebinaa nuun jee haayee jennee nama tokko tokko asitti kan inni maqaadhaas katabatanii bilbilaas nurraa fudhatanii nutti isin deebine akkas tahaa hanga isinit dachaanuu mala kanaan aduu tana keessa illeedha akkana taa'an nuun jee isin jiru
namni hundi gaamma cabeetuma aduu keessatti bikki amma nuti baqannatuun affaar jala baqanneeti anfarii keessa jirra. Aduu keessatti gaamma namni asumatti aduu keessa belta'u jirra gaamee qaama dhimma ilaallatuun nu gahaadha. Sagalee nu ta'aadha hedduu rakkachaa jirra aduu tana keessatti. Akkana ta'an jennee haasawa hanga kana nuun janiitu maqaan hanga kanurraa fuudhanii kan namni kun dirree guddoo tana guutuurra bahee akkanatti caphee ilmoo fi daa'imaa fi nama gurguddaadhaan caphee taa'u jiru namni akkana ta'a waan akkana walitti deebinaas nuun hin jenne hangas qofa nuun janiitu karaa makiinaa isaanii seenanii makiinaa isaanii cufatanii kaanii nu biraa kutanii poolisni isaan jala yaa'us nu kute saneechi wanni furmaata jamee nu himata kallee hin jiru. Furmaanni gartee akka nu dhaqqabu sagalee nu taasisan hin jennaa galatooma. Baqataan Oromoo kunis yaaduma wal fakkaatu haala yaaddessaa baqattoonni Jabuutii keessatti argaman bifa kanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti hime. Yeroo ammaa kana Oromoota Jabuutii keessa jiru qiyaamaan addunyaa irratti itti taatee jirti. Hagayya guyyaa 5 eegalee halkan isaatti nutti eegalan. Efa yeroo isa nutti eegalanii ilaa haga amma yeroo isaa kanatti sa'a siin dubbatu jiru kanatti itti jiranii ummata keenya bifa adda addaatiin fixu jira. Oromoodhaati gartee waan jaaramne hin jirreef namni keenya bakka bakkatti du'u jira. Bakka bakkatti akkuma fedhanitti mana keessatti itti seenanii ajjeesanii darbanii hundaa jira. Mana keessatti ajjeesanii rakkinni guddaan tokko ka jiru kadhawamee mana haakimaa geessamaa miti. Fakkeenya namni keenya baqataan Oromoo biyya Jabuutii keessa jiru magaalaa Jabuutii bichaa osoo hin ta'in magaalaa adda addaa magaalaa Artaa jedhamtu keessatti nama keenya kafixan warra ooyiruu dalaguu jira. Fakkeenyaaf ooyiruu Timiraa warra dalaguu jira. Bakkee Duudaa jedhamtutti nama keenya ajjeesanii ka darbantu jira. Nama guutumanii ajjeesan fuudhaniiti deeman hin dhiisan bakka sanitti fuudhanii darban. Harka lafa jalaatiin askariinis huccuu sibiilii uffateeti nama keenyatuma rakkinni nama keenyaa kana. Ammoo mootummaan Jabuutiidha nama isaa dafiiti. Nama xiyyanaa fidiyee yeroo gartee xayyaaradhaan nama isaa achirraa dirreedoorraa guuratu jirtu Oromoota Jabuutii keessaa namni tokkolleen qasossa'uuf hin jiru. Ambaasilleen furmaata gama isaatiin waa tokkolleen goone kalee dhaqee ja'an ganama kanas deeme ja'an dhaaleetuma irraa deeme malee waan kanan isin godhe jira. Mooraa poolisnis walitti qabeeti nama keenya dheebuu fi nyaatan mooraa nagaari keessa jettutti aduudhaan rakkutti jiran uummanni qoonqoo ajjeesutti jira. Warra harka poolisatti harka fannate sanis poolisni bakka takkatti walitti qabeeti qoonqoo fi dheebuudhaan du'utti jira namni keenya. Kanaafuu meediyaan tokkichi qabnu kan sagalee uummataa nu dhageessutti OMN leen efa biyya keessatti gale kana akkamitti nu irraanfate janiitti Oromoonni hunoo achi nu iyyaa nu hin jedhan. Nuti mataan keenya kan amma siin dubbadhu kun dhokadheetiin jira. Haala gartee addunyaa kanarratti takkaa hin arkinitu Oromoota Jabuutiitti ta'ee jira. Kan lafee cabsantu jira. Kan ajjeesanii gartee akkuma darbantu jira. Laga humbulii warra ja'an achitti ka ooyiruu dalaguu jira. Warra kan achi buutee dhabamee jira. Haalli Jabuutiidha keessa jiru yeroo ammaa kana jechuudha. Galatooma. Viidiyoon amma argaa jirtan kunis baqattoota Oromoo magaalaa Jabuutii gandeen garaagaraa keessaa baqatanii ganda Afar baay'inaan keessa jiraatan Areebaa jedhamutti argaman. Uummanni Afar naannoo amma Oromoonni Jabuutii itti baqatan kana jiraatu ifiifuu jireenya daddaaqamaa dhiibu Oromootaaf fira gaafa rakkoo ta'uun lubbuu baqattoota Oromoo baraaranii jiru. Uummanni Afar Jabuutii keessatti argamu yeroo garagaratti wayita Oromootarraa miidhaan dhaqqabu dirmatuufin ifitti qabanii gargaaruun beekamu. Akka baqattoonni Oromoo amma ganda Afaritti baqatan jedhanitti uummanni Afar ganda Aribaa jiraatu baga nagayaan gara qe'ee teenyaa dhuftan amma booda nuutu isin dura dhumataa hin yaaddawinaa jechuun hamilee baqattoota Oromoo jajjabeessuu fi gargaaraa jiru. Yeroo ammaa kana baqattoonni Oromoo Jabuutii kumaantamaan lakkaawaman ganda Afar Aribatti baqatanii hanga tokko tasgabbaanis baqattoonni hedduun gandeen garagaraa keessatti mana keessatti iggitamanii gara ittiin gad bahan dhabuun beela fi dheebuun hubamaa akka jiran dubbatu. Baqattoonni rakkoo baqattootarra gahaa jiru daangaa dabre kanaaf dirmannaa godhe hanga ammatti akka hin qabne baqattoonni dubbatan. Kaleessa aangawaan mootummaa Koloneel Abdullaahi Abdii Jaaman gaafiif deebii BBC afaan Sumaalee waliin godhan keessatti hanga ammatti baqattoonni Oromoo 2 ajjeefamuu fi warri madaayan ammoo wal'aanamaa akka jiran mirkaneessan. Haalli jirus akka tasgabbaa'uuf humnoota nageenyaa bobbaasuu dubbatan. Faallaa kana garuu baqattoonni wayita isaan miidiyaaf yaada kana kennan
reebamaa fi saamamaa jiraachuu dubbatu. Gama biraatiin baqattoonni lafa baadiyyaa kanneen akka Artaa fi Duudaa jedhamanitti ooyiruu qotanii jireenya isaanii dhiiban hedduun dhumataa akka jiran baqattoonni Oromoo dubbatanii jiru. Humnoonni mootummaa uffata uummataa uffatan duula baqattoota miidhuu kanarraa qooda fudhataa akka jiran baqattoonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Ganama kana immoo ambaasaaddarri Itoophiyaa Jabuutitti argamu aangawaa Jabuutii Koloneel Abdullaahi Abdii waliin dhufanii baqattoota gara biyyaa galuu fedhaniif xalayaa qopheessina warri as jiraatuu feetanis amma booda nageenyi keessan ni eegamaa jechuun dubbatu isaanii baqattoonni ija shakkiin ilaalaa jiru. Ambaasaaddartichiif Koloneel Abdullaahi Abdii baqattoota biyyatti galaniif haala mijeessuuf baqattoonni gandeen irraa namoota tokko tokko akka filatanillee ajajuu isaanii dubbatu. Baqattoonni namoota filatuun maqaaf lakkoofsa koree filamanii geessanis garuu hanga ammatti cilee bishaan buute tahanii jiruu jaa aangawoonni fi ambaasaaddarri Itoophiyaa garuu dubbiin aangawootaa kunis wabii kan hin qabnee fi abdii baqattootatti horuu hin dandeenye. Haleellaan baqattoota irratti xiyyaafate kun magaalota akka Alisabii, Tojorraa, Obokii fi Jabuutii keessatti daran kan hammaatu tahuu dubbatu baqattoonni Oromoo amma Jabuutii magaalaa Jabuutii ganda Afaaronni hedduminaan qubatanii jiran aribaa maadheffatan kanneen gara biyya abbaa isaanii akka galaniif gargaarsa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa akkasuma dirmannaa hawaasa Oromoo biyya keessa fi alaa nu feesisaa jechuun iyyatanii jiru. Baqattoonni kanneen daddaffiin gargaarsa mootummaa hin argatan yoo ta'e miidhaa kana caaluuf saaxilamoo akka danda'u dubbatu. Daawwattoota keenya haala ulfaataa baqattoonni Oromoo Jabuutii keessatti argaman kana hanga furmaata argatutti jala buunee kan gabaasnu tahuu gamanumaa isin beeksifna. Sirna gadaa tanitiin beekamtu mallattoon si oolaa anis biyyaan qabaa.